rakkina baattanii fuula Waaqayyoo dura deddeebi'aa kan jirtan gaaffii baattanii fuula Waaqayyoo dura deddeebi'aa kan jirtan yoom kana keessaa na baafta jedhaa kan jirtan garaa keessanitti madooftanii waan madooftan sana baattanii deddeebi'aa kan jirtan waan itti madooftan sana immoo namatti illee himachuu kan qaanoftan isaa namatti himachuu Waaqayyootti gaafa himattan iyyuu sagalee keessan ol kaaftanii haasa'uu kan leeyyooftan guyyaa isin itti dhaabattanii galateeffattan dhiyoodha. Bo'aa jirtu yoo ta'e gaddaa jirtu yoo ta'e micicamaa jirtu yoo ta'e miidhama keessa jirtu yoo ta'e ammaa jalqabee yeroo galateeffannaa keessanii isiniif haa ta'u. Ba'aa baattanii amma oonaa deddeebi'aa jirtan ganama kana qomii Waaqayyoo iddoodhaa isiniif haa sochoosu. Arraba namaa dadhabdanii jecha namaa dadhabdanii mandaratti hiriyoota gidduutti istaafiitti kilaasiitti waan itti qaanoftan sana Waaqayyo arra ija isin guuchisaan jedha. Waan isin itti qaanoftan sana itti isiniif abuu Waaqayyo. Ganama kana namni tokko aba'u keessaa boqonnaan rakkinaa boqonnaan gaddaa sun boqonnaa ulfinaatti tageedama. Haala ulfaataa keessa kan jirtan ergaan kun isiniifi kan koo Waaqayyo na argeera jedha. Macaafa qulqulluu qabatanii kan jirtanii macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 kaasee isa jiruun dubbisa. Gaaf tokko Shiilootu jiranii nyaatanii erga dhuganii booddee Haannaan kaatee hin dhaabattee Eeliin lubichi garuu michichi balbala godoo qulqullaa isa kan Waaqayyoo bukkee barcumarra hin taa'a ture. Haannaan garaa isheetti guddaa gadditee mararamtee boo'aa Waaqayyoon hin kadhatti turte. Yeroo sanatti isheenii yaa Waaqayyo gooftaa maccaa rakkina ana garbittii keetii ilaaltee yoo na yaadattee yoo na irraanfachuu dhabaattee mucaa ilmaas anaaf kennite ani immoo mucicha guutummaa bara jireenya isaatii siif nan kennaa qarabaanis mataa isaarra hin ga'u jettee wareegde. Haannaan ittuma fuftee kadhachuu yeroo turteetti Eeliin totochoo afaan isheetii caqasaa ture. Sababii Haannaan garaa ishee keessatti kadhattuuf hidhii ishee duwwaatu socho'a malee sagaleen isheen dhaga'amu ture. Eeliin kanarratti himachoofte ishee se'e. Mata duree akkana jedhu irrattan dubbadha. Rakkina himachuu qaanoftan sana galateeffannaadhaan xumurtuun isiniin jedha. Waanuma himachuu leeyyaatanii himachuu qaanoftanii kan akkam godheen maal jedheen himadha jettanii mata duree baadhattanii dhuftan sana irratti galateeffattu jedha Waaqayyo. Waanuma himachuu leeyyaatan sana galateeffattanii xumurtu ganama kan. Yoo makka ta'e beeku namni tokko mata duree isinitti ulfaatee mana keessanitti ulfaatee akkam godheen xumura akkam godheen himadha akkam godheen dubbatadha waan jettan sanarra dhaabattanii ilaa kanatu naa ta'e jettanii galateeffachuu jalqabdu. Nama isin bukkee jirutti naa himaa rakkina himachuu sodaatte sana jedhaani sii xumurameedhaani irratti galateeffatta jedhaani mee irratti hin galateeffadhaa jedhaa. Magaalaa Efreem jedhamtu mandara Raamaat keessa lama maqaan isaa Elqaanaa jedhamu tokkotu ture. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaaftanii seenaa kana booddeetti gaafa dubbiftan ani lakkoofsa 9 kaaseen dubbise garuu ka'umsi isaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasa. Namni maqaan isaa Elqaanaa jedhamu tokko haadha manaa lama qabaa jedha macaafi qulqulluun kun. Isheen tokko Finiinaa jedhamti isheen tokko Haannaa jedhamti. Seenaa kana baay'ee beektu. Elqaanaa namni jedhamu kun haadha manaa lama qabaa isheen tokko Finiinaadha isheen tokko Haannaadha. Finiinaan ijoollee baay'ee qabdi. Waaqayyo ijoolleedhaan ishee eebbiseera. Waan dhabdeen qabdu gammachuu qabdi nagaa qabdi. Oreedii manni isaanii itti tolaadha Finiinaatti gammadduudha Finiinaan. Haannaan garuu gadameessa ishee Waaqayyootu cufeedha. Gadi siqxanii gaafa dubbiftanu mucaan qabdu dhalan qabdu jedha. Bara sanaa namni Elqaanaa jedhamu kun akkuma aadaa biyya sanaatti Waaqayyoon waaqessuudhaaf waggaa waggaadhaan Shiiloo bakka jedhamu dhaqa. Shiiloo bakki jedhamu kun bakka sanduuqii Waaqayyoo jirudha. Bakka ulfinni Waaqayyoo jirudha. Bakka itti dhaqanii Waaqayyoon waaqessanidha. Bakka itti dhaqanii Waaqayyoof sagadanidha. Shiiloon bakka ulfinaati. Finiinaan gammachuu baattee dhaqxi ijoollee qabdi waan itti baden qabu. Elqaanaan qabeenya qaba qabeenya isaa keessaa sangaa fuudhee tumaalessa fuudhee aarsaa Waaqayyoof dhiyaatu waan Waaqayyoof dhiyeessan fuudhee fuula Waaqayyoo dura dhaqees Shiiloo. Haannaan harka duwwaadhaatti gaaffii baatti mata duree kadhataa qabdi waan hin deebine baatti garuu akkuma ishee sanaa Shiilootti ol adeemti harka duwwaa deddeebiti.
waggaa waggaadhaan isa kana gooti harka duwwaa marrumaan ishee gubataadha waan barbaaddu tokko qabdi waan gaafattu tokko qabdi macaafa qulqulluu kana gadisittanii gaafa dubbiftanuu finiinaan jedha yeroo hundumaa waggaa waggaadhaan isa Shiiloo dhaqan aannaatti geerarti maal jetteetti geerarti beektu atoo mucaan qabdu maal gootaa Shiiloodha Shiiloonoo bakka galateeffannaadha bakka itti Waaqayyoo faarsaa dhiyeessanudha atoo dhalan qabdu atoo homaa ofirkaan qabdu maal hojii dhatta Shiilootti aannan immoo akka itti siif galateeffannaadha itti Shiiloon anaaf immoo lafan itti gaaffii koo dhiyeeffadhuudha itti gaaffii see baadhattee Shiilootti tola deemte yeroo hundumaa isa kanadha macaafi qulqulluun waggaa waggaadhaan hinumaan irra deddeebi'u ture gaaffii baattee aannan rakkina baattee waggaa waggaadhaan Shiilootti ol deebiti turte rakkina qabdi gaaffii qabdi yaaddoo qabdi na dhiise Waaqayyo hin jenne hiniinaa yaadate na irraanfate hin jenne aannan rakkinni keessan fuula namaatti ulfaataa kan fakkaate jecha namaa kan quuftan arraba namaa kan quuftan namni tuttuqee amma yoomitti Waaqayyoon dura deddeebita kan isiniin jedhe gaaffii isin baattan itti deebii waan dhabdan kan isinitti fakkaate isa caalu fidaa jira Waaqayyo isa sin kadhattan miti isa caalu fidaa jira Waaqayyo isa caalu naa fidaa jira jedha isa caalu naa argeera jedha al tokko gaaffiin keessan turuun xuruudha bayeessa hin ariifatinaa al tokko mee Waaqayyo balbaloota xixinnoo isin barbaaddan kan inni cufe balbala ulfinaa kan biraa waan isinii qopheesseef Haannaan Waaqayyo gadameessa koo cufeera jettee Shiilootti ol ba'uu dhiifne waggaa waggaadhaan Shiilootti ol baati garuu kan isin ajaa'ibu akka'idha finiinaan Haannaa induchiifti turteedha afaan Oromoosa induchiifti jechuun maal jechuudha inaarsitii keessa baate amma ishee nyaata lagottutti ishee tuttuqti turte masaanuudha Elqaanaan kun haadha manaa lama qaba isheen tokko ijoollee qabdi isheen tokko hin qabdu isheen ijoollee qabdu kun ishee ijoollee dhabde kan hin tuttuqti Haannaan keessa baate nyaata nyaachuu dadhabde jecha masaanuu ishee baachuu dadhabde arraba namaa baachuu dadhabde dubbannaa ishee baachuu dadhabde isa seen jettu baachuu dadhabde akka ittiin jetti yeroo hundumaa harka duwwaa Shiilootti ol baataa baranas jetti waggaa waggaadhaan waldaa dhaqxaa harka duwwaa meerre Waaqayyo innati anaafoo ijoollee baachise siin immoo maal baachise jetti yeroo hundumaa arraba namaa dadhabdanii jecha namaa dadhabdanii mandaratti hiriyoota gidduutti istaafiitti kilaasiitti waan itti qaanoftan sana Waaqayyo arra ija sin guuchisaan jedha nama sin bukkee jiru qabaatti naa himaa waan ati itti qaanofte sanaa jedhaani Waaqayyo ija si guuchisaa jedhaani itti galateeffattaa jedhaani edhaa sagantaa kana booddee waan isinitti ija guuttan isiniif laatu Waaqayyo Haannaan finiinaadhaaf deebii deebisuu dadhabde ija namaa guutuu dadhabde maaliif jennaan waan ishee sun baattu harkaa dhabde lafa hiriyaa ishee ga'uu dadhabde lafa namaa dhaabachuu dadhabde guyyaan Waaqayyoo jireetti rakkina keessa dhaabattanii iddoo aarsaarra dhaabattanii waldaa keessa dhaabattanii guyyaan Waaqayyoo immoo jira warri jettanii guyyaan Waaqayyoo jira Waaqayyoo immoo kaasuu isin baachisa harka guutuu isin baachisaan jedhe Waaqayyo waan isinitti qaanoftan sana irratti dhaabattanii akkasiin galateeffattan godha Waaqayyo Shiiloo maaliif dhaqama yoo naan jettanii tokko galateeffannaadhaaf dhaqama waggaa waggaadhaan dhaqama yaa Waaqayyo waan nu gargaarteef waan waggaa kana keessa nu ceesisteef jedhameet aarsaan qabatamee Shiilootti ol ba'ama waggaa waggaadhaan namni hundinuu maatii isaa qabatee Shiiloo dhaqa Shiilootti dhaqamee Waaqayyoon galateeffatamee namni gaaffii qabu immoo achumaan gaaffii isaa Waaqayyootti dhiyeeffatee gala bara kakuu moofaatti kallattiidhaan Waaqayyo wajjiniin haasa'uun baratamaa miti gaaffii yoo qabaattan lubatti himattu lubatu dhimma keessan fuudhee iddoo aarsaarra dhaabatee Waaqayyootti isinii dabarsa namootaaf Waaqayyoon gidduu lubatu jira kallattiidhaan Waaqayyoon haasa'uun hin danda'amu sababi isaa namni cubbamaadha waan ta'eef kufeera waan ta'eef karaa itti namni Waaqayyo wajjiniin haasa'u gidduu galuu lubaatiin lubatti himattu lubi immoo aarsaa sababii keessaniif dhiyaachuu malaa dhiyeessetu Waaqayyootti dhimma keessan isinii hima waan isin ajaa'ibu Saamu'eel boqonnaa tokko kana gaafa dhuftan Haannaan Eeliitti ni manne dhimma ishee ijoollee lama qaba Eeliin lammaan isaanii luba Eeliin luba Shiiloo jiru nyaatanii dhuganii kaanii macaafi qulqulluun akka'idha Haannaan Waaqayyo wajjiniin haasa'u jalqabdeedha maaliif Eeliitti himachuu dhiifte Haannaan wantichatu waan namatti himatan miti qaanofteetti itti leeyyaateetti mata duree kanatti naa kadhadhaa kana Waaqayyootti naa himaa lubaa jedhanii waan himatan miti waggaa dheeraa lakkaa'eera salachaa'eera Eeliinu namatti himachuun barbaanne Haannaan
Eeliin ilaalee totochoo afaan sheduu argaa. Namoota tokko tokko argitaniitu miti amma waldaa keessatti yeroo baay'ee yeroo kadhata. Jalqaba kadhata gaafa jalqaban. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Sagalee ol kaasanii kadhatu. Qaaniin qabu, sheemiin qabu. Gaafa iccitii isaanii bira ga'an garuu akka sanatti iyyuu hin danda'an. Kana yoo dhagaye namni maal naan jedha. Sagalee isaanii gadi qabanii boo'u jalqabu. Waan isin namatti mattanii kadhachuu leeyyaatan sana Waaqayyo ija isin haguuchisu. Waan isin dubbachuu leeyyaatan sana gaa Waaqayyo ganama kana galataan isin naabaan jedha. Haannaa miidheera jechi masaanu garuu Shiiloo dhaabbachuu ishee dhawwe. Rakkina baattanii fuula Waaqayyo dura deddeebi'aa kan jirtan. Gaaffii baattanii fuula Waaqayyo dura deddeebi'aa kan jirtan. Yoom kana keessaa na baafta jedhaa kan jirtan. Garaa keessanitti madooftanii waan madooftan sana baattanii deddeebi'aa kan jirtan. Waan itti madooftan sana immoo namatti illee machuu kan qaanoftan. Isaa namatti machuu Waaqayyotti gaafa himattan iyyuu sagalee keessan ol kaaftanii haasa'uu kan leeyyooftan. Guyyaa isin itti dhaabattanii galateeffattan dhiyoodha. Nama si buqqee jiru qabaa harkaan waan itti qaanofte sana jedhaan. Waan itti namatti machuu leeyyaate sana jedhaan. Irra dhaabattee galateeffattaa jedhaan. Kan ammoo Waaqayyootu godhaa jedhaan. Akkuma isin amantan isiniif haa ta'u ganama kana. Gaafa haalli isinitti ulfaatee isin macheesse. Namni rakkina keessan isinii hubatu hin jiru yoo ta'e inni rakkina keessan isinii hubatu inni rakkina keessan argu ilmi Waaqayyoo jira. Haala isin keessa jirtan namni hin argu yoo ta'e haala isin keessa lixxan namni hin beeku yoo ta'e waan isin keessa jirtan namni uffannaa keessan ilaalataa suufii uffattanii manaa ba'uu keessan ilaalataa qursii nyaattanii manaa ba'uu keessan ilaalataa isuma isin mataa keessan dhiqattanii dibattanii jettanii manaa baatan ilaalataa haala isin keessa jirtan geeddaruu inni danda'u garuu Hafuurri Waaqayyoo ganama kana iyyuu addana jiraan jedhe. Lakkoofsa 9 kaaftanii gaafa dubbiftanu akkuma amala isaanii Shiiloo dhaqanii finiinaan jirti, Eelqaanaan jira, lubi Eeliin jira, ijoolleen Eelii lamaan jiru. Sagantaan qophaa'ee nyaataaf dhugaatiin erga godhamee booddee aannaan ammas Waaqayyo wajjiniin haasaa jalqabde. Waan hin lubatti ni manneen qabaatti, waan hin namatti ni manneen qabaatti. Firoo tokko waan luboonni arguu dhaban, waan namatti machuu sodaattan, waan wangeelaawwitti paastaritti machuu sodaattan, rakkina mana keessanii, ba'aa mana keessanii, ibboo mana keessanii waan isin irqinfattanii ganama kana baattanii boo'aa dhuftan sana iji Waaqayyo argeeraan jedhe. Mee sagalee keessan ol kaasaatii rakkina koo sana Waaqayyo na argeera jedha. Haala ulfaataa keessa kan jirtan ergaan kun isiniifi kan koo Waaqayyo na argeera jedha. Al takka takka Waaqayyo waan ofii isaatii ulfina isaatiif hojjechuu barbaade waan yeroo isaatti hojjechuu barbaade hunduma namatti ni. Waaqayyo immoo amaluma isaatiin Waaqa yerooti. Al takka takka baay'ee kadhattanii kadhanni keessan hin deebine yoo ta'e yeroo isinitti kadhattan yookaan wanti isin kadhattan sun waa yeroo Waaqayyoo ta'uu danda'a, waa yeroo Waaqayyoo ta'uu dhiisuu danda'a. Waa'ee kadhatan waa gabaabaa tokko isinitti hima. Gaafa Waaqayyoon kadhattanu Waaqayyo kadhata keessan karaa sadiin isinii deebisuu danda'a. Waaqayyoon kadhataa ooltanii soomaaf sagada qabaattanii wantoota sadan kana beekuu qabdu jechuudha. Inni jalqabaa kadhataa ooltanii waan isin kadhattan sana tole isiniin jechuu danda'a Waaqayyo. Deebii kadhata keessanii battala isinii deebisuu danda'a Waaqayyo. Waan isin kadhataa jirtan tole isiniif jedhu Waaqayyo. Waan isin eegaa jirtan sana ganama kana tole isiniif jedhu Waaqayyoon jedha. Gaaffii isin barreeffattanii fuula isaa dura keessan sana isiniif soraru Waaqayyoon jedha. Faarfannaa boqonnaa 34 lakkoofsa 10 qabadhaa. Lammaffaan kadhata isin kadhattanu eegi isiniin jechuu danda'a. Maaliif eegi isiniin jechuu danda'a Waaqayyo? Jalqaba kan isinitti mee waan isin kadhattanu waan caalu isinii qopheesseera yoo ta'e balbala isin kanatti na galchi jettanii yaa jirtan gararraa balbala kan biraa qopheesseera yoo ta'e na eegeedha Waaqayyo. Deebii kadhannaa keessanii keessa eeguu waan jedhamutu jira. Al tokko tokko kadhattanii deebiin isinii kennamne yoo ta'e Waaqayyo hin nageenye jechuu miti. Akka isin eegdanu barbaada isa caalu qopheesseera Waaqayyo. Itti naamaa nama isin buqqee jiruun waan ati kadhatte sanaa jedhaani. Akkati eegdu barbaada Waaqayyo jedhaani. Ija keerra kaadhu jedhaani. Garuu waan caaluun si dhufaa jedhaani. Waaqayyo waan hundumaa yeroo isaatti waan hojjetuuf waan Waaqayyoon kadhattan sana eeguu danda'uudha qabdu. Deebii kadhannaa keessaa inni tokko eegii. Macaafa lallabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti isa kana hiintii isaa argattu. Sadaffaa karaatti Waaqayyo kadhata namaa deebisu hin ta'u. Waaqayyo waan isin kadhattan bilooke gochuu danda'a. Maaliif? Waaqayyo kadhata
haminaan kadhatame hin dhaga'u. Waaqayyo kadhata amanuun keessa hin jirreef deebii laata. Amma fakkeenyaaf al tokko miira keenyaan oofamnee kadhatiin kadhannu jira. Waldaaruma keessa oollee namni wayii tokko nu gubachiisee mana keenyatti gallee Yesuusin kadhannaadha maaliif jilbeenfannee gaafa nu kadhan nama kana hin buqiftu narraa kaasuu dadhabdee ollaa kootii abaluun kanan garagalchitu dallaatti hin jessitu manatti hin jessitu. Nageenya Waaqayyo waan akkana. Yaaqoob boqonnaa 4:3 dubbifadhaa. Waaqayyo kadhata yaada hamaadhaan nuyi kadhannu hin dhaga'u. Jallinaan kaanee aariidhaan kaanee inaaffaadhaan kaanee haamileedhuma hoyi foon keenyaatiin kaanee kadhata nuyi kadhannu hin dhaga'u Waaqayyo. Yoo dhaga'e yoo deebiitti hin laatu. Waan Waaqayyoon kadhattan kana Waaqayyo karaa inni isinii deebisu kana. Tole jedha Waaqayyo, eegi jedha Waaqayyo. Jallinni keessa jiraannaan hin ta'u jedha Waaqayyo. Haannaan kadhata akkamii kadhatte? Rakkina qabdi jecha masaanuu baatti finiinaan ganamaaf galgala ishee tuttuqti waa'ee finiinaa kadhatte miti Haannaan. Yaa Waaqayyo itti waggaarraa deebi'ee gaafa nufu yoo dhala naa laatte deebiseensi ilaadha. Miidhama baattee qajeelummaadhaan kadhatti waa'ee finiinaa miti waa'ee ishee haasofti. Meeqan keenyatu Waaqayyoon kadhannee waan Waaqayyo harkaa fudhanneen deebinee Waaqayyoon irraanfanne. Waaqayyoon kadhattanii boossanii jilbeenfattanii kana naa kenni kana naa godhi balbala kana naa bani jettanii kadhattanii Waaqayyo isin irraa banee ennaan balbalichi isin fudhatee kan bade. Waajjira kanatti nagalchi jettanii kadhattanii ennaan waajjirichi biizii kan isin godhe. Meeqan keessantu Waaqayyoon kadhattanii konkolaataa naa kenni balbala narraa bani hojii narraa bani jettanii isin irraa banamnaan deebitanii immoo kan itti jijjiiramtan. Annaan akka itti mucaa naa kenni malee deebisee akkamiin godhe? Sumaafan kenna. Waaqayyo garaa ishee ilaali, laphee ishee ilaali, fedhii ishee ilaali, miidhama ishee ilaali. Akka jedhe Waaqayyo sila yunatu cufee isa caaluun hin banaaye. Ati jedhe ijoollee finiinaa warruma mandara keessatti iyyuu hin beekamne boossaaye ani immoo raajii beekamaan sii kennaaye. Waan xinnoo hiriyoota keessan irratti ilaaltanii, waan xinnoo ollaa keessan irratti ilaaltanii, waan xinnoo mandara keessanitti ilaaltanii kanan dhawwattee kanan dhabe jettanii gungumaa kan jirtan akka biyyaatti waan beekamaa isiniif kennu Waaqayyo. Waan beekamaa waan qabatamaa waan dhiibbaa uumuu isiniif kennu Waaqayyo. Lakkoofsa 19 kaaftanii gaafa dubbiftan Elqaanaaniif maatiinsaa ingalan Shiiloodhaa ka'anii mana isaaniitti deebi'an. Waggaa sana guutuu Haannaaniif Elqaanaan jireenya wajjiniin itti fufan. Waggaan isaa gaafa naanna'ee ga'u Haannaaniin ulfoofte. Balballi cufame sun hin baname. Inni isheen itti bu'aa turte sun hiika argate. Wanti mataadhaa ishee cabse sun furmaata argate. Toora namaa dhaabachuu hin dadhabe, toora hiriyaa dhaabachuu hin dadhabe isheen jette sun tooratti deebi'e. Ganama kana kan keessanis tooratti isiniif deebi'u. Waggaa barreen gaddaa sanatti deebi'anii Shiiloo dhaquun dhufe. Ammas waggaadhaan waan ta'eef Elqaanaan akka Haannaa jedheennaan Shiiloo deemna kaa Waaqayyoon waaqessinaa jennaan amma jetteennaan akka kanaan dura harka duwwaa deddeebi'uun hin hafeette. Maalennaan galata baadheen naqaa jette. Saamu'eelin baadheen naqaa jette. Eebba baadheen naqaa jette. Kan keessanis akkanaa ta'u ganama kan. Akka kanaan dura harka duwwaa Shiiloon naqotte. Maalennaan Saamu'eeltu naa kennametti. Saamu'eel raajiidha. Raajii isa kam? Raajii Daanii amma Beersheebaatti isa beekama. Isa dhiibbaa uumuu danda'u. Saamu'eel mootota Israa'el isa jalqabaa nama dibe. Israa'eloonni Saamu'eeliin dura mootii waan jedhamu hin qaban. Abboota firdiitiin bulu turan. Mootii inni jalqabaa kan inni dibame Saa'ol Saamu'eel katte. Haannaan nama akkasumaan hin deenye. Wanti isheen baattee turte garuu waan dhalootaaf ta'u. Waan dhalootaaf ta'u baattanii garuu cinqii keessa kan jirtanu waan dhalootaaf ta'u, waan biyyaaf ta'u, waan addunyaaf ta'u, jenereeshinii taanuuf waan ta'u baattanii garuu immoo miidhama keessa kan jirtani, cunqursaa keessa kan jirtan guyyaan dhufaa jiraan jedhan. Yoomin akkas ta'a, yoomin toora hiriyaa dhaabadha warri jedhaa jirtan namni baay'een waan isin durse kan fakkaate ikoonoomikaalii tajaajilaan hojiidhaan waan garaagaraatiin namni waan isin durse kan isinitti fakkaate isin Waaqayyo wajjin hin jirtu tarkaanfii tokkoon duratti isin dabarsa Waaqayyo. Namni Waaqayyo wajjin hin jiru jedha. Yoo booddee tafeeyyuu jedha. Indurfamu jedha. Isiniif haa ta'u ganama kan. Itti naa'imaa nama si muqqee jirutti rakkina himachuu qaanofte sana jedhaani. Galateeffannaadhaan xumurta jedhaani. Waan isin namatti iyyuu himachuu qaanoftan sana Waaqayyo galataan irra isin haa dhaabu.
aannan waggaa darbe harka duwwaa isa shiiloodhatti waggaa kana akka jette sinduu kan na qo'ette maa'inaan amma qophaa koo dhaquun an danda'a jette kaasuun haguuchiseera waaqa jette kennaa ulfaataa baadheen naqa shiiloo jette saamu'eeliin fuudheen waaqayyoof kennaa godhee kennaa jette akka jette waggaa baay'ee harka duwwaa gaaffii baadhee miidhama baadhee fuula waaqayyoo dura dhaabadheera amma immoo yeroo galataa dhufee jette miidhama baadheen waldaa keessa deddeebee miidhama baadheen tajaajile jedhaa kan jirtan miidhama baadheen hojjedhe jedhaa kan jirtan miidhama baadheen fuula waaqayyoo dura deddeebee waggaa baay'een waldaa keessa deddeebee garuu miidhaman qaba garuu jechan baadhee jira jecha namaan narra jira kan jettan yeroon galateeffannaa isiniif harfuun jedha yeroo galateeffannaa jedha macaafi qulqulluun akka jedha wanti hundumtuu yeroo qaba jedhamni boo'aa jirtu yoo ta'e yeroon galateeffannaa jira boo'aa jirtu yoo ta'e gaddaa jirtu yoo ta'e micicamaa jirtu yoo ta'e miidhama keessa jirtu yoo ta'e ammaa jalqabee yeroo galateeffannaa keessanii isiniif haa ta'u gooftaa koo ani si namanaa si kadhadheeraa nama tokkoof yeroon boo'icha isaa ganama kanaa xumuramuuf yeroon yaaddoo isaa ganama kanaa xumuramuuf yeroon miidhama isaa ganama kanaa xumuramuuf saamu'eel boqonnaan tokko yerootti haannaan shiilootti harka duwwaa deddeebitu turte boqonnaa lama gaafa keessanu amma machaa'uun kaleessaan geeddarame yemmuu haannaan kadhata ishee keessatti waaqayyo ulfina waan anaa kenneef garaan koo isatti hin gammada inni waan na gargaareef ani diinota koo irratti of hin jajaa amma machaa'uun kun isa jechaa miti isa gaarummaa waaqayyoo ilaalanii olmaa waaqayyoo ilaalanii lafa waaqayyotti nama gargaare yaadatanii galateeffannaadhaan machaa'anidha rakkina machaa'aa kan jirtan garagaltoo godheera galateeffannaadhaan machaa'aa godhasa rakkinni mana keessanitti baay'atee jechi mana keessanitti baay'atee sammuun kan isin naanne amma kana booddee galateeffannaan mana keessanitti naanna'u waan isinitti qaanoftan sana isinirraa kaasa waaqayyo jecha namaa sana isinirraa kutaa waaqayyo dirreerra dhaabattanii galateeffattu rakkina himachuu leeyya sanadha waaqayyo galateeffannaadhaan na xumursiisaayedha macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 kaaftanii gaafa dubbiftanii bara Elsaa'i raajicha dubartiin tokko mandara Shuuneem jedhamu keessa jirti dubartiin kun dubartii soorettiidha jedha macaafi qulqulluun mandara kana keessa abbaa manaa ishee wajjiniin jiraatti garuu mana ishee keessa rakkina qabdi dubartiin kun nama waaqayyoon sodaattu turte mana ishee keessa rakkinni jira Elsaa'i Gehaaz nama jedhamu wajjiniin karaa mana isaanii balbala darbee naannoo sanarra hojii tajaajilaatiif asii achi deddeema ture yeroo hundumayyuu Elsaa'iin kanan argiti turte gaaf tokko akka itti abbaa manaa isheetiin namni kun yette nama waaqayyooti yette maalta yoo nama kanaaf iddoo laannee boqochiifne mana keenya keessa iddoo bal'aan jira kutaa mana keenya isa gararraa iddoo laannaaf yette rakkoon qabu abbaan manaa Elsaa'iif iddoo laatanii walii galanii Elsaa'i gaafa karaa sana darbu mana isaanii keessa buufachuu jalqabe gaaf tokko Elsaa'i akka Gehaazii waame dubartii kana maal gargaarru rakkina qabdi waaqayyo somaanatti himne mee gaafadhu waami innufti dubartiin anaa hidheennaan ati gaarummaa nutti agarsiiste maal si gargaaru isheenis akkuma Haannaa dhabduudha Elsaa'i nama waaqayyo dubbii isaa kabaju nama waaqayyo arraba isaa kabaju dubartiin kunis nama waaqayyo akka inni ta'e beekti kanaaf iddoo laatteef garuu itti machuun leeyyaan maaliif rakkina ishee guddaadha kanan rakkadhee jedhanii waan namatti himatan miti itti qaanofteetti rakkina kana yeroo baay'ee baatteetti gaaffii kana yeroo baay'ee baatteetti hin dhoksite iccitii koo akkam godheen namatti madha kan jettan rakkina mana keessanii namatti himachuu sensitiivii kan taatu kophaa keessan golatti galtanii kan boossan yeroo isinitti dirreerra dhaabattanii galateeffattan dhiyoodha Naa'oon Elsaa'i Gehaaz nam jedhamu mana keessa asiifachi fiige asiifachi ilaalee dubartittiin dhoksinaan akka jedhe nama waaqayyo jedheennaani si dhoksite malee machuu sodaatte malee mucaan qabdu Elsaa'i dubartittiidhaan akka kottu maaf na dhoksite waaqayyos natti hin himne atis na dhoksite ani garuu waaqayyo arraba koon kabajaa waggaa irraa mucaa baattaa maaliif na sossobdaa yoomin sitti madhe kanaa maaliif ennaan abbaan manaa koo dulloomeera waa'een kana cufameera galmee kana dhiifneerra nuyi cufneerra namatti machuun barbaannu nuyi
Kanaafan si dhokse ati nama waaqayyooti jettenan sossobinii gaafan iddoo sii kennu kottuu dhalan dhabeenaa kadhadhu sin hin jennet akka jedheen isaa waggaarraa jedhe kaasuu guutuu baattaa ba'aa baattanii amma oonaa deddeebi'aa jirtan ganama kana qomii waaqayyoo iddoodhaa isiniif sochoosu waan isinitti qaanoftan sana itti isiniif abuu waaqayyo ganama kana namni tokko aba'u keessaa boqonnaan rakkinaa boqonnaan gaddaa sun boqonnaa ulfinaatti geeddara boqonnaan dhiphinaa boqonnaan gaddaa sun boqonnaa galateeffannaatti geeddara inni sin mana keessan keessatti gola keessan keessatti boo'aa jirtan sun galateeffannaatti geeddaramu. Maalitti miidhamtan jecha maalii baataa jirtu rakkina maaliitu mana keessa rukute maal himachuu sodaattanii maal yaa waaqayyoo maal kana keessaa yoomna baaftaa maal jettan boqonnaan boo'ichaa sun mana keessan irraa cufamu boqonnaan gaddaa sun mana keessan irraa cufamu boqonnaan jecha masaanuu baachuu sun mana keessan irraa cufamu boqonnaan miidhamaa sun cufamu.